أهلا يا شهر الوحدة، أهلا يا شهر القرآن، أهلا يا شهر الغفران، أهلا يا شهر التوبة. من في حاسويتو برتين أبا ملين عيبي قرتي هذا من في أسقبر في دنيا ورساتلا سلا وربي إنسان ستر إنسان في دنيا مو ميديا بتي ورساتلا كان أسمان إرجعتي ببر. لنجا أبا كوكو بانكبا أبا كواني لا رفيتي رفول كان وان أما مچيو أسرع جرتو كان أينيو خجلتو جنة خجل بريدو لا خجلتو ترى إيك أدمينة تاتي منا كنا كبات غري أكجارتو غري نسي جارتو ركودو برتينا ران تنو فرقة قبلون سيف ميديما ركودو برتي أدازن يو أتي غري في كيف كيسا سانتي إيراب جو برتي ولين وما فودا فيروما وما إيراب جو برتوما قفتيا سيلا فبريزي سجرا ركودو بكسانا جري جيتشودا مجول هيول أنا من فورم نقولي شنر كنا جيتشودا kana hubadhu kana gudunfadhu mataatti gara fuulduraatti akkamittiin yoo bultiin ijaarranne akkamittiin bultii ijaarradhaa keetiitti yaadi nama bultii ijaarrate nama barsiisuutti bareeda nama bultii ijaarrate nama barsiisuudhaaf hanguutate haasa nama ilmoo qabu waa ilmoo nama haasa'uu danda'a namni ilmoo hin qabne ofiif ilmoo qabu waa ilmoo nama maal jedhee haasa'an kaanfata namni fuudhee hin qabne immoo maal jedhee waa yaada mana nama haasa'a innoon qabu ofiif iyyuu innoon agarre kanaafi warri haadha manaa ofii gabbaasee haasa'u utuu sila aybii haadha isaa haasa'an immoo hin gaddaa beekadhu. Intalli kuni isaaf haadha manaati malee ilmoo siitii haadhaa beekadhu. Namichi gabba'ee aybii haadha manaa ofii haasa'u. Namichi gadi ba'ee aybii haadha namaa haasa'e beekadhu. Haadha ummata hunda haasa'e. Maaliif jette yoo haadha ummata hundaa unaan jette namni haadha manaa ofiitiif satirii dhabe haadha isaatiif satirii hin qabu. Ilmoo isaatiif satirii hin qabu. Dubartii obboleettii hundaafuu dubartii taateef satirii hin qabu inni. waan isin taate hundaa wajjin ofii bis immoo dhiirummaan qabdu jedhee tana mana walitti fidaa isin akkana yoo isin kana nama orbite ittani ma tokko jennee itti lakkaa taarika galmeeffamee jiru jira. Joon jedhanii namichi tokko Faransaay kana keessatti waa'ee dubartii abba 360 galmeessee kan lafaa qabu jira warra Faransaayiti inni kaafira namni tokko maaliif maadiniin namaa kun maaliif bada jedhee qoratee lafaa qaba warra amantii islaamaa keessaayis qoratee qaba warra amantii biraa keessaayis qoratee qaba. Joon jedhanii namichi amaneef amanuu dhiisu isaan hin beeku waan kana arguun kan koo kitaaba tokko irratti dammirul islaama kitaaba jedhu tokko irratti anaaf shee amattoo hidaa sheekni kiyya sheekni malkaa jabdu teenyee wajji mutaalle jechuudha. Qorannaa akkamii akka inni gaggeesse hedduu isheenillee kitaaba hedduu irraa fuudhee jira ulfaadhaa galatooma yaa obboleettii akhiraa namni obboleettiin kee akkasii kabajamtu barbaadde namni haati kee haadhattii kootiin akkati waa jettu yoon hin barbaadne hada namati buanjin hati buanjin kana mara yamchati positif mungkin ada namati isi tingko pati olga deula fadeu jadi bani dunya kesi hada mana asa wujechuni hada namatif kabajada bujechuna hati mana koti ana mnatile ilmu siti fada jotiko isuma yumbo jaalatti rabbiini nama biraadha beeti miti kan inni sargan kudha 8 abbaa jala tursiisee kan isitti kenneef filmaata kee taanaan miti rabbuun walitti si fedhee bara isinis ni mokkoramte yookaan situ siidhaan mokkorama yookaan situ si mokkorame beekadhu kanaaf yaa obboleettii dhiiraa aybii abbaa manaa keetii dubartiin hin dhoskitu yoo jenne aybii waan haasa'amuun taane dubartiin jabduun summaan abbaa manaa Cholera kana jirti mo bekada jabduna kana jirti mo bekada mari jenna namni sadafana kamitti waa yaada mana babba mana keet kootiya na kootiya kam ya sina softi bonni ada na kootiya ba fedin be ko bar jar suman ko abisi jiddu karawa hinjiru jedaan jirmu hinjirata mo yumkin kanaaf wonni sin gochuu qabdanu dhiirina daga hajirtu 163 na daga hajira abba mana wanda hunjira beeka arranii fi hidhii yeroo garii walcini ilkaa yeroo garii walcini takkaru mo wal biraadku yeroo garii ormate asirenti inni darba keenineef wal biren jiraatan beeka bar garuu wajjin jireenyi walin ciniinsisa wajjin jireenyi walitti simboosisa wajjin jireenyi waan akkanaa qaba walitti bu'uuni qooda wajjin jireenyaa keessaa tokko kanuma wajjiniin immoo haadha manaa kooti dhiirtina naraarsitu jedhi ati dhiiraaf qopheessi haadha manaa kooti namni naraarsu jedhi abbaa manaa kooti namni naraarsu jedhi dubartoota ati sof qopheessi maal jedhan gaafa kana siifti nagaatti manguddooni siita
Muni si rabu buli rasiniti wani mira. Penyera sinti rabe teko. Walan jirinje si beka sinin jada ni mo umuridan. Malee beekumsa biraatiin miti waan addaatiin miti. Akka nama ammas immoo addunyaa kana eessatti kufaa jirti eessatti kaati jedhu tokkotti inuman jedha addunyaa keessaa hin qajeelin bakkeedhaan qajeeluufan jedhe. Hawaasni bal'aan isin markaatoo Finfinneetti argaa jirtan sun yaadaaf abbaa gakkenne. Yoo hattuu ta'e yaadaaf abbaa gakkenne. Yoo tolaa ta'e yaadaaf abbaa gakkenne. Namni namuma namarraa gabbaa ijoolle. Namni lama mana keessaa bareedee gabbaaf naan ijoolleen bakkeetti hin fokkiftu ijoollettii koo wallahi alaaziim akkas. Gaafa jarri bara keessaa elaa hintalli abbaan manaatiif abbaan isiitiif haati nagaadhaan wajjin jiraatanii galgala ga'an nagaadhaan nama wajjin jiraatte galgala geessi abbaan rabbiin rahmata godheef ammoo walitti bu'uun hin jiru jedhaan jiru. Hinuma jira ammoo amma danda'ametti jaarsummaan intalaa fi abbaa manaa isjarma lammana ta'u. Amanaa kooti kun dhaamsa kooti kun yoo jaran lamman ta'e nam tokko ala kanaas hin dhaga'u. Ijoolleetti dhiibbaan kun daayirektiidha. Ilmaan dhiibbaa kana daayirektii ijoollee qunnama ijoolleetti dhufaa rakkoon kun. Edaa wajjinii walloluun abbaa manaatiif haati manaa aadaadhuma taasifatteessi jalatti guddatti karaa guddatte jechuudha ilmoon keessi jalatti. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Isiinis boruu yoo durba taate abbaa manaatiitii walloluu dheetti. Yoo dhiira taate immoo intala namaatii wajjin loluu fuudhaniinis maaliif jennaan abbaa faana isaatu nagaa wajjin jirin jiraanne ka. Addunyaan jaarraa 21ffaa nuti keessa jirru araba kana keessatti ji'a tokkotti Sufyaan qorannaa dhiyoo kanaa sana ji'a tokko miti kan nama 300 fi nama 300 fi 500 walii ke baatii tokko mi biyyattii ammanuu keessa jirru kan biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti ijoolli biyya keenya bareedduu jirraa bar nagaa jirraa bar hatta kaafirri biyya keenya bareedduu jirraa bar. Guyyaadhaan waggaa 8 dura nama 33 wal gadhiisa sababa. Guyyaatti. Waggaa 8 dura kunoo qorannaa warra meteoroloojii beekuun biraa qaba Sufyaan akka jedhu guyyaatti nama 33 walii ka jedhe waggaa 8 darbe. Guyyaatti nama 33 wal hiikaa. Wal hiikaa miti jennaan sana booda oneerumtiire. Sana booda oneerumti probabilitiin walitti heerumuu jira Muhammad yoo jettanii biyya kanatti namni walii kana walitti heerumu keenyallee deebi'eeyyuu hin fuudha deebi'eeyyuu namumaa walitti jirra deebi'eeyyuu hin qaanfannalleedha hintala namaatiif samma danda'ame tokkotti fayyaa biyya keenya nu yaada bara asirratti haasofnetuma jennaan nama hamaa wal seeni malee keenya kun bareedduu dhaban. Yoo amba biraa laalte arabni jireenya bareedduu jiranii duniyaa bareedduu qaban edaa duniyaan nama waliin hin jiraachisu nu iyyummaatu wal biraa adda fuudhaa jira seeni Hamzaa Hasan qabeenyatu Keeji sa'a tokko keessatti keeji torba dhiyaata. Sa'a tokko keessatti divorce rate keeji nama torba dhiyaata. Yaasa itti aadaa dhaggeeffatan homaa inni footoon qabu viidiyoon qabu. Hin qabu. Akkasii. Divorce rate isaa. Ta'u dhaggeeffadha usaati mi'a uggita qabee. Hamza ijoollee keenya meena dhaggeeffadha ayyee. Amma divorce rateen isaa addunyaa irratti baay'ee ol ka'uudha. Nama fakkeenyaaf biyya kana yoo fudhanne Biyya Saudi Arabiyaa jechuudha. nama miliyoona 27 jiraata. Tole nama miliyoona 27. Kana keessa divorce rateen isaanii sa'a tokko keessatti dubartii 7tu mana murtii dhaabbata. Sa'a tokko keessatti jechaadha. Marhaba. Maaltu hafee yuga? Sa'a tokko keessatti. Hiikamaadhuma duwwaa bakkee guuteedha. Tole boo. At least sa'a 12 keessatti dubartii 7 lakkooftee kana torban gisee 12 yookaan torban gisee 8 iyyuu jedhe haa ta'u. Tole boo. Immoo deebi'ee immoo neerumu. Neerumtu. Ishii malli amma gamanni keessa diigamee jechuu agarraa ban. Tole. Daqiiqaa 10 keezii tokko laalama. Tole. Daqiiqaa 10 keezii tokko. Daqiiqaa 10 keezii tokko ka dubartii. Tole. Kanaafuu diigamaadha jechaadha. Bakka hawaasni kun diigama. Hayyee ilmoon jara kanaawoo. Ijoolletti koo dhagaa jirtanii miti ilmoon jara kanaawoo. Ilmoon jara kanatti walii kee hoo. Jarri kun abbaadhaa haadha. Bar waggaa 100 darbe bar nutu sadaqaa fidaafi bar. Wallahi wa billahi. Sadaqaa nutu fidaafi. Waggaa 100 darbe gandi keenya sadaqaa guduunfatee fidaafi. Har'a moo jarri hamma quuftii sadarkaa dabarsitee quuftii wajjin jireenya wallaalchiftee inni warraa wajjin jiraachuu wallaalee warri isaa wajjin jiraachuu wallaalee silaa'uu torbeetti warra argu jedhanii beekta rakkoon kunis jira. Akkamitti namni warra ofii torbeetti barbaade eeggatama.
biyya keenya bar takkaata kitti warra abbaa manaa takkaata kitti gargar hin jiraatanu bar walumaan jiraatanii bara ajatuu gaaromuu ballatuu dhiphatuu rakkatanuu waan fedhan illee isaa wajjumaan jiraatanii biyyi keenya garaagarummaan sii kana kanaaf ijoolletti koo wanni isinii dhaamu dhaamsee gabaabduunan isinii dhaamu tokkoffaa yoo abbaa manaa keetiitii walitti bu'iinsillee jiraate jaarsummaa atumti taa'adhu innumtiniif isii jidduutti hammareete Diversity seera isaatiitti. tole. Santi afurtama irraa haga shantama waggaa lamaan jalqabaatti walii kan. tole. Waggaa lamaan jalqabaatti wanni walii kaniifi. Waggaa lamaan jalqabaate Jalqabaa. sirriidha. Backgroundii garaagaraatii dhufan. Faamiliin isaan Faamilii garaagaraa keessa. garaagaraa irraa dhufan. kan Bi'aan isaa environmentiin isaan irraa dhufan. Manni keessaa dhufan. Keessaa dhufan. waliin jireenya haadhaaf abbaa Kuni hundi qabatee dhufeeti. Mucayyoo mana gahaan dhalattee bakka san geette yookiin mucaa nagaan guddatee bakka san gahe kan itti dabalamu kun jeequmsa fida jechaadha. Kun maalirraa ka'a? Tarbiyaan Islaamaa wal fakkaachuu dhabuurraa akka fedhii ofiitti guddate malee akka fedhii warraatti guddate. Gaheetu wal fuudhe malee abbaa manaa taane malee abbaa manaas hin taane geessee rumte malee haadha manaa taane. akkana dhiirsa ta'uudhaa fi jaarsa ta'uudhaa fi abbaa manaa ta'uun garagara. Garagara. Dubartii ta'uudhaa fi haadha manaa ta'uudhaa fi haadha ilmaanii ta'uun garagara. Heeruma ga'uuni haadha naman godhu. Dhiirri nama hasatee fuuchuun haadha naman godhu. Warra fuudhan dhiirti yeroo haadha manaa filatti miti ilmoodhaaf immoo haadha filachuu wallaalti. Isiin immoo abbaa manaa filatti malee ilmoo isiitiif abbaa filachuu wallaalti. Kun lachanuu waan of danda'aadha. Kana qalbiitti naa guduunfadhu. Haati manaa waa'ee dubartittii bariiraa nuti kaafnee suni bariiraa natti fakkaatti. Narraa hiiki yaa ergamaa rabbi. Narraa hiiki mirga dubartiiti miti. Narraa hiiki jennaani irraa hiiki ergamaa rabbi. Achumaan inni immoo jala boo'e. Adaa ergamaa rabbi narraa hiiki hin jedheen. Adaraan irraa ni kinje ennaan irraa hiiki amma gaa maaliif irraa hiikanii ergamaan rabbii yoo jennee gaafanne mirga dubartii kabaje yoo jibbitee jette saayikooloojii siin miidhama wajjin jiraachuu hin dandeessu namni tokko bar bishaan dhugee dheebuu ba'uunii fi bishaan dhuguun tokko miti bar bishaan dhugeef dheebuu ba'uu dhabuun hin mala bar namni tokko akkuma kana wantu hundinuu bishaan dhugdee miti garuu dheebuun baane maannaa godhare. Hin heerumte malee mucattiini gammadduu miti jechuudha haadha manummaa isii keessatti. Eega gammadduun taane immoo isii waan himatte ergamaa rabbiitiin irraa hiiki jette ergamaa rabbii irraa hiikan. Booddee yeroo waa'ee isii kana qorannu namichatu abbaan manaa isii suni yeroo dhumani rafee ka'e of biratti arguudhaan taate haa jetteen. Laa hawla walaa quwwata illaa billahi. Saabtittiidhaa maal jettaniin rabbirraa haa jaallatu saabtittii sana. Mirga dubartii har'aa falmaa jirti jechuudha. Kanaafi yoo saayikooloojiin dubartii tokko ittiin gammadin itti raahan godhini yoo isiin heeruma diddes eega heerumtees narraa hiiki jechuun mirga isiiti jechuudha. Asirratti wanni nuti agarru kana. Ammoo egaa wal sataruun walii eeguun warra wal jannata borii ijaaru qofitti biratti kan inni eegamu. Warri bor lama bar ijoolletti koo jecha tokko ittiin isinitti mee keessaa ba'a. Jechi kun maalinni afaan Oromoo naannoo keenyaa keessatti jaarsaa fi jaartii jedhama. Jaarsaa fi jaartii jennaani afaan naannoo Baaleetti dullachaa fi dullattii jechuu fayyisee namni. Yookaan afaan naannoo manguddoo fi manguddittii jechuu see namni. Akkanaa miti dubbiin. Ijaarsaa fi ijaartiidha. Isiin ni ijaarti inni ni ijaara. Kanaaf warra wal ijaaru lammanii maal ijaaran jennaan lama ta'anii isiin jannata ijaarti inni jannata ijaara. Yoo isiin mana keessaa ilmaan ijaarte eeje inni immoo qotee falaxee baasee buusee yaada kuusee waan bakkee kanaa tatta'abbate fidee dhufa. Gammachuun dhabarra hin jiru gammachuun qabeenyarra hin jiru mallattoon isaa eessa onaan jettan Saudi Arabiyaadha. Warra waa qabu biyya kanatti argine warra jireenya hin qabne isaatti agarra. Ijoollee waa qabuun waa dhabuun jireenya bareechaa miti waa dhabuun jireenya fokkisiisaa miti. Keenyadhaa qaalichi tokko mana baaburaa mana oofcoo minaan namaa baatee ijoollee sadii moo afur qaba minaan namaa baateetii galgala waan rabbiin isaa kenne guduunfatee mana isaatti gala. Wallaahi gammachuu jarri sun gammadanu gaaf tokko qaallittiin tokko abalu. In beekamtu Guraageedha magaalaa Markaatooti jaarsummaan akkanattee naan an jaarsummaa akkanaa taa'uu hin beeku waan jedhe silaa nama walitti araarsuun gaarii ta'u wajjiniin dhuguma immoo hin beekuan
Isis haasofsiiseen bichisiisa ida haasofsiifameen bichisiifamu dubbiin muuxannoon hin qabne immoo rakkoo kanaan qaba. Isis haasofameen bichisiisanu jennaan irruma irraa dhagahanii gaa dhaabii gaa jedhama. Ani immoo hin beeku isa kana. Isas immoo innaan ni himachuu jalqaba dhaabii jedhameetuma walitti gugguduunfamee walitti walii galchama jara lamman. Wallollee kottuutiin araarsii jennaanoo saahibni kan koo tokko jira. Yaara yaa ati keessan seeniniiti ati dubbii ficcisiif taanaan jedhe jennaan ana dhaqee araarsee dhufa meeqoo dura rakkinuma jaraan baraanaan jedhe yoomii ammallee waggaa 19 natti fakkaata. Muciyyoon tun maal himattee yoo jettanii abbaan manaa kootii warqii kiiloo tokko naa bitee jette. Warqii kiiloo tokko. Utuudhuma yeroo biyya alaa dhaqu warqii naa bitu utuu warqii naa bitu maal naa godha warqii isaa fudhatee eddee barbaade na bahu. Ana abbaa manummaa isaan barbaade. Yeroo dhufe kaarnii lakkaa yeroo dhufe birii lakkaa. Yeroo dhufe yeroo kamiin wajjiniin haasaa yeroo kamiin itti haasaa yeroo kamiin ilaal ijoollee abbaan manaa fi haadha manaa jechuun wajjin buluu qofaa miti sa'aatii wajjin karaa deemanu jira harka qabaniitu lafuma abbaa nagaa kaa'anii dhaqanii shaayii dhuganii galantu jira lafuma abbaa nagaa kursii lafa kaayyatanii manuma sidii dhiphoo sana keessatti gulantaa maaliigaa barcumatti xiqqoo bira kaatanii ta'anii bara hadha waan hin arge waan akkanaa ta'a jirti dubartiin. Innis akkasii isinis akkasii immoo maaliif jennaan bakkeedhaa nama harka wal qabatee karaarraa deemaa oolee galee yeroo galtu kan si harka qabachuu hin beeku. Ishii akkamsii taate egaa harka qabachuudhaaf immoo abbaa manaa biraa barbaaddatti moo? Wajjiniin haasa'uudhaaf immoo abbaa manaa biraa qabdi moo? Innoo hoo asitti sabbuma manaatii beekadhu yaa dhiiraana dhagaye. Akkuma namni bakkee sun harka qabatee karaa deemu yeroo agarte yeroo si wajjin deemtillee hin laaltii ban. Atis wajjiniin harka qabattee torbee irraa haa ta'u. 14 irraa haa ta'u. Egaa maayii irratti akkuma miidiyaa irraa dubbannu kana haa taanu. Yeroo miidiyaa irraa dubbannu dhiira fakkaannaa miti leenca. Yaa utuu mana keessatti akka sana taane silaa waa bultiin keenya gabbate. Waa ilmaan keenya tole. Waa bareenne. Waa miidhagne. Subhaanallah na miidiyaa bar ilkaan qarfannee rigaa tolfannee bar mataa mushuxannee areennuu gosa biraati suufii tolfannee. Gosa biraatiin gabbana bar miidiyaa irratti maaliif jennaan bultiin egaa kama qaala sallallahu alaihi wasallam jedha Allahu akbar manni keessi akka rabbiitti jira ibidda irra qabame lakkisaa godhubbi ijoolletti koo asirraa rabbiidhaati dubbiin achi hin jirtu kunoo jedhana abbaan rabbi rahmataa godhuuf yaa ilma koo dubbiin kanaa miti kunoo jedha maal jennaan furdaa seeteetti hirkatinii humna dhabuu abbaatu beeka qallaadha seeteen shakkinii lakkii qallinni humna dhabaa miti nama ciisee hunda bira teessee namatinii nama ciisee hunda hirribni hin qabu ciisee si dhaggeeffata. Egaa ijoolletti koo kana jaala isinitti haasa'u ijoollumti durba walitti qabamtee haasofnaananii dhufee seenee dhaggeeffataa oole yeroo mitiyyoon Aminaa jedhamtu yeroo sin haasoftu sila Aminaa kan jedhamtu wayitaa saa turteen bareechanii ilaalaa ture mucayyoon konfidensii qabdi hedduu ofirratti amantuudha yeroo haasoftu ajandaa filachuu qofittiidha. Ajandaa yeroo filattu ajandaa nadhaa ijoolleen durbaa keenya isin biyya alaa isin biyya keessaa qabdu tokko walitti qabama lammaffaa wal danda'uudha. Wal danda'u haadhattii koo ansi arrabsaan waan ati naan jette kana danda'e isin hin jedhu. Wallahi sitti fakkaannaan naan jette malee na jibbiteetii miti jedhi himmee waa tokko hin ta'u. Innaa isin namni si arrabsu atis Amiina na dhaga'aa jirta. Atis qajeeltuu jennataa na dhaga'aa jirta maqaa keessa akka rabbi beeka. Ilaamee wanni si hidhaamu yeroo namni dhufee waa siin jedhe wallahi sitti fakkaannaan naan jette malee naa baateetti miti. Ana hamaatti na yaaddeetti miti jedhi obboleettii kee wajjin akkanatti jiraatta. Wallahi sitti fakkaannaan akkana na seete ani immoo kanaa miti yaa obboleettii jedhi meeme waa tokkoon taatu sirraa wanni hidhatu hin jiru kunuu namaa wajjin jiraata dhageenya waggaa 50 guutu. Kanaaf akkitti namaa wajjin jiraatanu irra darba nama qaanfatee barlaa yeroo addaa kana keessaa addunyaan nuti keessaa dhufne beeytanii haala biyya keenya abbaan koo du'eeraa taaziyaa dhufuu diddee haati koo duuteetti ennaan taaziyaanatti dhufuu diddeedee hawaasa wal baqatu keessaa dhufne. Innaa lillahi takkitti namni du'aadhaa jiree jiraadha baabboo. Haati koo du'an ishii isaan du'an hidha baasii dhabuun qoosaa miti haasaan akkana gowwaa barbaadadhaan jedhaanan ofii kootiif hin mana dhaqa nama waan akkanaati jecha na baqateyan maaliif jennaan isa du'ee dhabaansi dhabaabbo ati na biratti jabeenya isa du'ee irra sirritu natti jabeenya yoo akkana jenne hammam tokko wajjin jiraatama kun immoo muuxannoo irraa waan argatamu akkuma hadiisa irraa akkuma ergaa islaamaa risaalaa islaamaa irraa baratamu muuxannoo irraa waa hedduu baratama. Baay'een isinitti haasa'e ulfaadhaa galatoomaa baganaa ta'es naman itti haasa'uun qaba baga nama kana baafadhe assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
الله خيرا يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء استاذ الله. حمزه سلام تاجا ان شاء الله. الله أموركم. ما شاء الله شيخنا وسرايا بغن وجراتن هم تربي سن راقبو بكتكتنا خوف الجفتنا كمالنا yeroo wajji shaayillee dhuguu qabaachuu qaba yeroo wajji deemtu wakkuma bakka jettan sanii keenya na dura bu'ii jaani bakka sanii kofluu ture qofa wajji deemuu ni saalfata rabbi hamtu sinirraa qabu asida ilma namaatiif ka'iinsii fi jinniitis rabbi sinirraa qabu Ame awo amzaasan akka gootu awwayin siidaa masiif immoo kophaatti nam tokko nan dhageenyaa isin gurra qabadha hamzaadhaa fi waadama laal waan gootu du'aatuma walitti qabi du'aata jenneen dhiifnu nuti abbaa kiyya ana malee eenyuun qabamaa waan akkanaa yaadachiisuun jaarraa 21ffaa keessaa miti ijeen arguuyyoon itti arguu dhabeewu anumatu isaaf obboleessa anumatu isaaf bultii isaa ijaara anumatu kan isaa bira dhaabbatee yoo inni waan hamma fedhe na jibbaa oolu mana isaa gabbifnaan ilmaan isaa nabdadha. Sababan ilmaan isaa abdadhu jecha ilmaaniin isa jalatti eega haadha manaa isaa mana isaa jalatti eega kanaa jecha du'aata jetteen dhiisin sheeka gurguddaadha jetteen dhiisin mee guyyaa tokko an sheekotii ati beektu hunda jaraa gaafadheera mee hammam tokko haadha manaa keessanitiin guyyaatti torbeetti wal agartumu sheekotii ati beektu hunda jaanii gaafadheen jira mee torbeetti wal agartaniiti dubbiftee haasofsiiftee wajjin karaa deemtamu atoo guyyaa hundaa sirra kitaaba qabattee darasaa wajjin teessa atoo guyyaa hunda mee guyyaan haadha manaa keetii sa'aatiin haadha manaa keetii yoomii isiinis abbaa manaa biraan qabdu akkuma abbaa manummaadhaaf si qabdu sheekotiidhaafis ijoolleen sheekummaadhaaf si qabdi miti yoo isin sheekummaadhaaf si qabaatte ilmoon kan keessi immoo abbummaadhaaf si qabdi sa'aatiin ati barcumara teessee wajjin haasoftee shaayii burcuqa tokkitti waa tokko hin godhin burcuqa tokkitti wajjin dhugee egaa nagaan jiraan ulfaadhu kabajami rabbis wajjin jiraatu amma nufutti jettee biraa deemtu qabdaayee jennaan ahaa yaa raayyaa kiyya kunis ni jira nama naan jedhe meeqaatama jira edaa kunis jira asiin nu jalaa boxorooftee asiin nu jalaa baddiwaa kanaaf amzaasan manguddoodha jettee hin baqatin sheekotiidha akkam jedhee oliman jedhin olimuudhuma kana nu fayyadaa jira olimna qaayidaan keenya nu yeroo rakkanne jireenya keessatti maaliif ilmoo ulamaatu hintala ulamaatu bora manaatii wajjin jiraachuu wallaala yoo nu adhatti himne malee ilmoo ulamaatu wajjin jiraachuu jechuun dhokatanii haadhaaf abbaan manaa galgala wajjiniin haasa'uu fayyiseena laa akkanaa miti dubbiin bakka mul'atu jira bakka dhokatu jira bakka yeroo fudhatee namni harka qabee magaalaa dhaqee dirqama kun magaalaa dhaqee mee waan kanan si hawwee maal jettaati bar guddatee fi gammachiisan huban wama xiqqoodhaan gammachiisuu danda'ama kanaaf wajjin karaa harka qabatanii deemuun waan nu biratti hulaa nutti bantuun eegaa jira barrii nutti banti ijoollee barrii hulaa nutti banti hulaa fokkisaa wayyi bakkeetti nama biraa isii ilaanni sun illee haadha manaa isaa harka qabatee kunoo kaabaa keessa deemaa jira jettii bar si bira dhaabatte akka waan ati dhiiran ta'ini maal ofirraan du'e moogaan ijoo anumatu dhiira abbaasa kanaafan kana jedhe Hamzaasan bor hiriyaa kake mee guyyaa mee atumarraa jalqabdi iyyuu dubbiin ati torban keessa iskeejuwaalli kan kee kanati haadha manaa keetitti wajjiniin haasa'uudhaa qopheeffatte yookaanis immoo kanati shuuraa ilaama fakkeenyaaf mana tokko bituudhaa deemta murteessitee taa jennu rabbiin hireesii godheesii qajeelchee jennaani mee hintalanan mana kana iyyanii maqaa keenyaan bitanna jedheetanii yaada kee akkin yoonni sitti fokkisan hindii isaafanii jetta isiin hunniiftu baay'ee jaallatu jedhe waan akkana mee hammuma kana jedhiin hammuma kana jedhii kan qona dhagaan jiru yoo sa'aatii kana irrafti Itoophiyaan inshallah marhaba taate mee laa yeroo bituudhaa deemtu mee waa biraatii miti baal mee hammam tokko mee kanan bita jedheetanii kanan dhiisa jedheetanii mee yaada kee maal qabda mee yoo sii ta'e nan taasis yoo siin taane immoo diqqoo sitti dhagaamaa laata jedheetanii ilaa walitti dhiyeenya uuma haadha ilmoo keetiiti biti walitti dhiyeenya uuma inni akkanaa kanaafan siin jedhee ulfaadhaa galatooma sa'aatiin isinitti dabarfate assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. أستاذ قواب بين التكلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حذيفة وأنت كقفت دقتمي. نلا جايزني. لقى أنجيلا مالتو لقتمي مالتو بقتمي. جزاكم الله خيرا. كورنا فودي جارتي وفي ولين أكت تجرات اللي دبتني شبابوتا هدو أزجل جرا. كبولتي رافقاتي بولتي جارچو رالي فقاتي شامرس إيرس بولتي رابق أداني توما قبا وفي جراتن كان الرات تكش مالي قباب ستاني
Shababa kana foto adamtani baay'ee Intu dasna kuma jedhatu. sanii miti. Bultii jaaramee jiru kottaa deebifnee jaarraa. Bakka yaanni islaamaa itti makee karaarra. Bakka warra ijaarame biratti tollaan isa ijaaramu bira yoomna rakkise kan isa ijaaramu sichi ijaarama. Ani ijooree ijaaramu bira hin jira malee warra ijaarame bira hin jiru. Haasawu biti tuttuquudha kun. Haasawu biti tuttuquudha kaayirta. Gaaffii dhiyeessine Ilaamee. maaliif bultiin jaarrannee jennaani kaaka Muhammad Aljaziiraa fayidas jala jira. Muhammad Aljaziiraa obboleettii koo kan fadhe malee is qophaattawwaa jedhanii obboleettii koo kanan kan fadha dubartoota seera kee jiran waan kan fadhuuf tuun silaa dhiira qofa ta'e waan jecha tokko ittiin jedhanii silaa jecha tokko ittiin ga'anii ammoo kabajaan kan dubartoota obboleettiiwwan kee as keessa jiran waa ta'u. Maashaallah. Ustaad ani wanni baddu Nagaatti ola. Salaamu alaikum warahmatullahi. Nan dhaggeeffadha. ayyee nama diinii kana dhiisaa ustaadni baay'ee. Jazakallahu khairan. Nama hedduu tasseeraa wallahi natti ergataa turanii ijoolleen edda silaatiillee ustaanii nuuf dhufanu jedhanii taa'anii eegaa turanillee natti ergataa jiranii. Akkumaan godhu dhabeen achuma taa'ee ilaaluu jira. Ani bari jara kana to buyaa sireen galchi jedhe malee bari ijoollee duraanii san ol galchi jechuu ture bara as jala taa'e. Abshira inshallah. Wallahi ahloo jettini naasofnee salaam tajaajilin gaafannee. Anaaf jecha si buusani amina. Aku addiifama inshallah. Abo mirga an booda kanarra naagalti ustaazaatu shamarraniif waa dhaamudha natti fakkaatu. Nuutu isin saame mirga keessanillee nuuf kolcha obboloota hankoo kan shamarranii. Dhiifama guddaa isiniin jenna. Rakkoon qabu inshallah. Ustaz Abu Sabradin. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh habibi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraatan hundummaan keessanuu dhugaadha jalqabuma kaasaniin bar waa'ee isaanii irraa kaasanii seenaa waa'ee dubartitti amma maqaa isii ani waan san irratti kaasanii akkaataa jarri isaan kun itti taa'an laalanii maashaallah isaan akkaataa amma isaa itti taa'aniitiin nama horataa jiran kun shamarran keenya rabbiin qooda gaarii qoodee karaa gaarii itti mul'isee itti tolee jennaan hin dhageeffachaa turanii giddimatu ol baase malee hin dhageeffadhaa jedhanii. Asii deebee jennaan bari ustaazni asii bahee jennaan sheeritti godheetiin deebisee duraan kutee ture. Tu arra waan gaarii yaada gaarii ilaalcha gaarii ejjennoo diin keessanii qabaachuu irraa kan ka'e arguu irraa kan ka'e ustaazni seenee dhaamsa bareedaa kana dabarsuu dandeenya. So dhaamsa amma isaa kana immoo akkamitti itti sharafannee bakka duraan jirtan kana caala akkamitti jabaannaa obboleewwan keenya kan shamarranii biraa yoo akkamitti dabalannaa diin keenya gartee irratti hanga akkamitti hojjenna irratti akkuma reefni ustaazni isinii dhaaman san tiima shamarran qofaa tokko tiima jabaa tiima mataa isaatti socho'uu danda'u kan abdii gartee oomishtoota biyyaa ta'e dubartiin islaamaa qooda gartee diin islaamaa keessatti adda durummaa qabdi malee boodarra hin qabdu. Dhiira jabduu caalima jabaa ustaaza keenya dabalatee caaliman hedduu boodarra dubartii jabduutu jira. Isin arraan tana hamma anilleen onlaayina kana gubbaratti isin arguu irratti yeroo hedduu waan khayrii waan toltuu takka irratti mari'attanii santu arraan tana hamilee ta'ee ustaazallee isinitti ol naqee jechuudha. Boruu ammoo kana caala mataa keessan irratti sagantaa qopheessitanii barnoota irratti akkaataa gartee adaba bultii islaama irratti waan guddaa oomishuu fi hojjechuullee dandeessan. Kana caalaa jabaattanii arraan tana gartee waan ammaan tana ustaazni nu dabarse kana dhagahanii qofa osoo hin taane hojitti sharafatanii jijjiirratu itti dalagatu itti fayyadamu wanni ammaan tanaa beekadha daawaanis ilmiinis wanni hundi haala salpharra jira wanni namarraa dhabamaa jiru maali itti dalagachuun waan inni dubbate keessaa takka akka malee naa ta'e miidiyaa kana gubbarra gisee dhufe namni kun hundi shariifaa fi muumina ta'ee dhufeetuma oggaa fuula miidiyaa kana dura achi deeme ammoo yaa subhaanallah wallahi achi dubbiin bakkisani akka ala toltu kana mana keessa yoo tolte akka ala maashaallah gisee dubbattu sirraa bareedu kana mana keessa yoo bareedde hinaafne dubbiin beekadhu. Kana wanni guddaan barbaachisaan inni guddaan jecha isin arra isin haati gartee inshaallah haati ulamaadha haati gartee haafiza haati gartee daa'iidha isinuma kanarraa
shamarran keenyaaf illee fakkeenya taatanii kana caalaa irratti hojjettanii gartee dhaloota diinii oomishuu irratti isinitu gahee guddaa qaba jecha. Akkuma har'aan tana fakkeenya bareedaa uumtan kana piraaktikaali gabbuutanii lubbuu teessan irratti illee hojjechaa obboleeyyan keessan irratti illee akhlaaqa bareedaa nasihaa gaariin gamana yaamu waan dandeessaniin gartee akkanuma wal utubaa nuti illee inshaallah gaafa gizeen rabbiin ulaaffisee isin yaamtan dhufnee isin cinaa dhaabbannee isinii dhaggeeffachuu isinirraa waa barachuu waliin bareennaa jecha. Ammoo akkuma miidiyaa gubbatti habiibtii qofa ja'amu kana faaruu gartee tamana keessatti ammoo kuduraa wal godhan san akka hin taane fakkeenya amma eegaltan kana ammoo akka addaan hin murre inshaallah irra sabbartanii fuula dura akka deemtan qofaan dhaamsa akka nama wallaalaa obboleessa keessanii tokkotti kan isin dhaamu jabaadhaa waan gaarii gubbaa jirtanii nama fuula durallee kana caalaa sochii godhu rabbi isin haa godhu. Isin kana meeqaa jiraarra dubartiin teenya ta osoo gartee arraan tana waa hedduu osoo dagattee rifeensa qullaa baatee as gubbarraa taphatuma nama arrabsuma gartee qofa irratti xiyyeeffatu agartee beekamtii karaa biraatiin barbaaddu meeqaatu jira. Kanaaf inshaallah fakkeenya gaariirra jirtanii yeroo hedduu namni an beeku uno Faatumaa kana kan inni kijibne Aminaas arnumaan arka kana caalaa jabaachuu qabdan kana caalaa namni gartee sirba gartee sirbaa beeke ifirra beeke sirba wallaalaa jaan jabeenya keessa yoo ofirratti arkaa deemtan yoo gartee ifirra dhaggeeffattan bakka silaa yaaddan sanuun geessan kana caalaa jabaachuu fuula duratti inshaallah barnootaanis waa hedduudhaan illee gartee oomishamaa deemuu danda'u miseensa gaarii horachuu qabdaniin jaa inshaallah kanuma narraa guddifadhaa ustaadni seenanii jiranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمي. نجا. مرة نجا أكم. سر غلط. الحمد لله كم جبنا؟ أبو كم نجا. آمين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربي كي نجرنا دعائين عبادة ربيتي وربي كي يتنقبرمو صلاة قفان انقبرمو ربي صلاة قفامي دعائين لي وربي كي نربما إسا بينوني رمني أبتين ملئفني قبين إسا هويني إسا روا كراتون وربي روين كجيلو مركين ناخو دعائي تين ربي هاواتو ورا دعائي إسا هواتم تربي نهاتاتو إسن اللي نمني هدو غري هدو جرا إسن أمو دين إسلاماتي فولي تجارم تنجرو تيسر ربي هاجارو حياتك إسر ربي هاجارو حياني كيسنا بريدو متكينا جوليتي نتشمرني جرو تيسر ربي هاتولشو دين غندك إسر ربي هاتولشو صلاة برنوتا ديني تين قرآن ربي سنا هاتولشو أكما سني ربي اسمرا كريم ملي ربي هافجسو كهيدا ملي ربي هاهيكو مني سندلا دمرتي بركاها قدتو ها سوا كيسان ها سوا خيري ربي أفانتي سنا ديبسو ربي تنا ما كجيل شان نمدو هاتو نساء تلودي دي نمدو دلقا نساء تلودي دي نمدو فن نساء تلودي دي وفتا شريان دبتون ربي سنتولشي ها سوا شريعات ربي سنا تولشو ذكري ربي تنتولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه دلقا نمني تولون تنا سوا كنان الربني كإنها تولو ذكري ربي ربي كإنما مالجد والذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ورا ربي تأمن قلبي نساء راها قوتي عبادة ربي تين ذكري ربي تين مؤمن راها قرأ ذكري ربي تين قبين راها نمانقوسي سيو قدت اللي وجير ركتن
yoo dhabanillee dhaban nama rakkisa duniyaa keessatti gizee martuu rakko bal'inni duniyaallee rakko dhabdi duniyaallee rakko diiniin hoo raaduma goosisa yoo duraa yaanni si tuqe yoo salaata seente rahaa goota yoo soomni dhufe rahaa goona jiini ramadaanaa jaaraa haati hajjii deemnu rahaa goona gartee waan rabbii dubbannu da'awaa keessatti rahaa goona rabbi rahaa isin haa goosisu mara keessanu ijoollee teennaa bakkee gaarii jirtanii nama gaarii wajjiin jirtanii waan gaarii dubbattanii namni waan rabbii dubbate maddi isaatu galata qabaa galata keessan rabbi haa dubbatu wanni isin jaalattan martuu haa taatu wanni isin yaaddan rabbi isinii haa ta'u niyyaan keessan haa tolu isiniin jenna kanaaf obboleeyyan teenna kadhaan rabbiitu ni gartee jabduudha rabbiin keenna dubbatee maal jedha وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب كنا وانجر نبي فيتي وإذا سألك عبادي يوسي قافة قبرون نتيانرا ربي كالوجر موفقوجر جراني يوسي قافة أني قريب أني كالوجر جريتي من ربي كرتي ربي تكالوجر أجيب دعوة الداء ربي نكر جرا أني نواتا كداور نكرته نواتا جا ربي كي إذا دعاني يو إني نكرت قبروتا تياه نوات وليستجيبوا لي شرطي ربي نركاي رقايا نها أوات قبروني تياه جا ربي كي نها أواتني وانا انجدين وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نها أواتني نتها أمنني ربي جرا واني دعائي ربي نو أواتمتو ربي تأمنوا واني دعائي ربي نو أواتمتوني نوار ربي جري قوتو وروار ربي جري قوتي ملكاو ربي نو هاقونو أني اللي قرتي متكينا خيري رتي سن أرقنا وان خيري سن الدباني سنتو جما خيري تي خيري تو سن الرامولات warra gartee shari'aa islaamaatiin deemu san isin irratti argineet saniif isinit dubbanne rabbi isin haa galatoonfatu keessummaa isinitti dhufne waan isinitti dhufneef kalimaa rabbii tana isinit dubbanna kalimaan rabbii tuni nama tolchi rabbi isin haa tolchu walga'iin teessan haa toltu jaminnanni gamaan keessan haa tolu halkan keessan haa tolu guyyaan keessan haa tolu warra islaamummaan tiisite rabbi isin haa taasisu ganda keessan mara rabbi haa tolchu isiniin jira alaamana keessan rabbi haa tolchu du'aayii teenna rabbi haa hawwaatu ummata keenna alhamdulillah islaamummaan tuni jabduudha waliin rabbiin islaamummaa keessan nu yaame innal mu'miniina wal mu'minaati jedha wal muslimiina wal muslimaati jedha rabbiini imaana waliin waame dhiiraaf dubartii warri toltuu dalage martuu wajji milkaahaa jedhe man amila saalihan minkum min zakarin aw unsa isinirraa isin warra amane kanarraa dhiira tahee dubartii tahee warri waan gaarii dalage dubartii tahee dhiira tahee subhaanahu wa ta'ala falanuhyiyannahu hayaatan tayyiba rabbi akkana jedha wallahi akka jiruu gaarii isaan jiraachifnu jiruu gaarii jiraachifnu namni imaana qabu jiruu gaarii jira duniyaatti raahaa jiraata namni bara kun guyyaa mara gabbara isin hin beeytani warri rabbitti amane rabbi qofa gabbara guyyaan gabbarru nu alhamdulillah rabbi illee tokkochuma gabbarra namni rabbitti amanin ammoo hawaa ufiitti waan arge gabbara afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu adallahu allahu ala ilmin وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ربين كن وانجب nama tokkotu biyya arabaa kana keessatti duraan jaan gartee bara tokko gaara guddaa gaara dhagaa wayii gabbara bara tokko muka biraa gabbara achirraa rabbiin dubbate afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa meenaa odeessaa nama gartee eegataniiti fedhii ufii fedhii nafsee isaa rabbiin godhate waan nafseen isaa jaalattu jala deeme bara tokko gabbara bara tokko gabbara rabbiin isaa tokkoo miti hedduu mu'mina rabbiin isaa tokkocha rabbiin keenna tokko yaa islaam yaa dubartii muslimaa rabbiin keenna tokko toohinni kuni
دعوا كان دين تبيشان إنغوني دبرتي قولي قدا رسولا تاريخ أم سليمي ميل أقافتا إسين قفامتي أم سليمي جارسا دورك عبد الله سببا دين الراباتي إيقاسان اللي نما إسي قافته دين قبطو مالي جتة دي أبا طلحت دي حقا تربي تقب أمنتو تجتة لما فاسن بيشامي دعوا اتقوته ربين أني قبروف كأتي قبرت ولنفكاتو سلا ربين إسين قبرتن مكما قرتي قربان كينك قبرتشا إبالو بوچيتني ليمي جيشو أم سليمي هارانس الممالكي تمشا وفي رسولة تفيده وقا قرآن نبي كينا قدمي أنس نبي كينا دعائي قرآن نفساني برا دعائي أفر قريف نبي كينا دعائي أفران سان كيسا سدينا أواتم تيتان اللي هن إقاد أكجر ساني جيشو كناف إن شاء الله ربي كيري إسنا وفق أم سليم ربي إسنامك فاطمة نبي كينا إمام تتي ورجانتا تقاف دوتي ترفت نبي كينا أتي إمام دبرتي جنتا جريقا مچيس رسول ربي عليه الصلاة والسلام نبي كينا قافا دوتي ترفت سكراك سجرو رسول لوان جدي ألا إن للموت لسكرات دعاف قرتي مچي جرى جدي رسول دبتي إسين أكي جتي إيقر بوت فاطمان إيچنكا أبا كيا جتي بوت فججو رسول ربي أفتي قد قبيت أبان كيچنكان أرمالين جرو أبي قرتي إيقسني أرمدان قانچنكا إسا جنان بوت إسين أمالي رسول إيقر أفي قد قبيت أنا في رفيق العالى أمشير مفاتيم مكايم بويني أني ورنا دورة تري ورقا قارت ربنا مكا ورجانا تقالي جرى أنبيوتا تدراتي مكا مفتاء جريني سوسوبي جيچو إيقر رمو مال جت إسين أما اللي إسي قرتي سوسوبي قمچيسي مال جرين أتي إمام دبرتي ورجانا تأتي قويا كياما جين جيچو أتي إمام دبرتي ورجانا إسيت ربي سلامك فاطمة أولين إسناغا ورب جنة عائشة مفتي إسلاما سنت إسناما كرب ترسول ربي جناديني إسلاما جرين سنت إسناما كرب آمين جراجر تمو جرى إيه أستاذ جرات مزفة جرى سنت ربي إسنامكو إن شاء الله بركة ربي سنياغورو وبليان كي نورا ديرا كازيال جنوس دبرتي لنا ممرا دعائي تنا ربي سنياغواتو سننجرا أغنما قرتي كلمة إسلام ما إسني دبّت أجت شباب إسني دبّت كنا في كيري كيس جرادا بركان بيا بركان غلا بركا كيس أولا بركا كيس بولا يرون تيسن إسلام ما كيست دوتي تيسن اللي إسرت كافم تيسن الرأي إسرت ورث ربي سناتا سيسو أسران تيسن إلمان تيسن وندوبا قبدا أبا ورّا كيسني ريوتا تيسني وجه ورجانتا قبا وربي سناقود سننجرا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنجنتنا وها أبو سنجنتنا سكالين رامرنين ومرتمراتنا يا رب يوجك بتاجر حاجة يتسبراك آمين يا رب العالمين. السلام يا رب يوجك بتاجر بيا باني بيا باجر يا رب تكام بيا باجر قدام بيا باجر ديرام بيا باجر دبردين بيا باجر يا رب هاتي علمو قبض علمو ديفتي بيا باجر يا رب حاجة سبراك أمنا حاجاتنا كل يا رب نوئيه آمين آمين يا تاجر حاجاتنا كل يا رب نباسي حكمة قدنا ماني سر بربانا يا رب سماليك إرا وبربادا نجرو حاجاتنا كل يا رب نباسي سيتو جدنا بربادا بربادا حاجة إذن باسا حاجة نرى بربادا جتي أنا كافتا إذني كنا جت يا رب سيقافتا جرى يا رب يا ربا كيسا جرى يا رب يا فرنجي كيس atiku bakabda ya rab murte wa hundatu arka kan ke jira rabbiki ya fatin dandeta hajatin kulli ya rabbi nubasi milki narka kennati debu sigawata jirra ya rab
na arree matattee baatee jirti biyya ambaatti yaa Rabbi. Gurbaan keenya rifeensi irraa dhumatee jira biyya ambaatti yaa Rabbi. Dargaggummaa isaa osoo ittiin burraaqeen gammanne osoo ittiin bashannanee galmaan hin geenne Rabbii kiyya. Dargaggeettiin teennallee akka dargaggeettiitti osoo gammattee osoo taphattee galmaan geenne yaa Rabbi. Osoo namaa fi mataa gadi qabattu yaa Rabbi. Osoo madaamiin itti wachuu yaa Rabbi. Osoo garana deebii jedhanii yaa Rabbi. Osoo labbeeka jettu yaa Rabbi. Osoo guyyaa takkan dammanne osoo guyyaa takkan gammanne. Umriin isii deemutti jira argutti jirta yaa Rabbi. Hajaa ijoollee tana. Kulli yaa Rabbi naa baasi. Hajaa ijoollee tana kulli yaa Rabbi naa baasi. Abbaa manaa ofii waliin sa'atii gammaddutti gammadaan jirtu biyya ambaa jirti argutti jirta yaa Rabbi. Dhaltee ilmoo baatii lama sadii itti dhiiftee biyya baatee biyya ambaatti umriin isii dhumutti jira yaa Rabbi. Kana waliinu akkana yangoone akkana taata jedhee biyyaa ol azaba maan abbaan manaa gariin. Hajaa ijoollee tana kulli yaa Rabbi naa baasi. Ijoolleen tun milkiin biyyatti deebi'uu si gaafataa jira yaa Rabbi. Kazaalimni isii nyaatellee harkatti naa deebi'uu si gaafataa jira yaa Rabbi. Karaa Rabbii kiyya karaa maletti dunyaa isii tabaate kulliin naa deebi'uu fi si gaafataa jira yaa Rabbi. Ta'usoo fira qabdu fira dhabdellee argutti jirta waan jaraa naa dubbadhu yaa Rabbi. Yaa Rabbi ka dhiiraallee ka as keessa jiru hedduutu rakkataan as keessa jira. Ka shamaraallee hedduutu as keessa jira hundaa atuu beeyta yaa Rabbi. Ganda lamaanitti na jalaa hin rakkisin yaa Rabbi. Rabbii kiyya horiskii ganda lamaanii yaa Rabbitti naa bani. Ijoollee tana hoo yaa Rabbi gaafa asii galte hoo yoo gurbaan tokko intala barbaada jedhee abbatti himate maal jedhaan abbaan beeyta. Intala biyya Arabaa turte intala dullattii jedhaanii beeki kana beeki. Jaalattee biyya ambaatti hin dulloomne biyya bareechisuuf dulloomte haadha abbaa ofiitiif dulloomte. Ilma isiin akkas jedhu saniif dulloomte yaa Rabbi. Dullattiin ebaluuf takkaallee biyya ambaatii galte jedhee qubaa mul'isa. Ijoollee qubaa mul'isanii miti yaa Rabbi. Ijoollee barbaadamtu naa tahuu si gaafadhe yaa Rabbi. Ijoollee hikmaan barbaadamtu. Ijoollee asii achi dhiirsan barbaadini dhiirsi si haa barbaadu. Kasii tahu malee kasii hin taane sin barbaadini aamin jedhi. Aamin jedhi namni 163 as keessa jirtu. Kaati waa hunda laal jaarsa duubaan dhaabbattee waan argite rakkattee faana deemtuu miti ka maatiraaliin isaa guutame asii achi si haa barbaadu. Takka takkaa keetiin ka waa hundaan guutame si haa barbaadu. Jaarsi bututaan sin fuudhin asii achi yaa'u ka waliin uttaaltu ka dargaggummaa kan kee biyya ambaatti fixatte irratti gammaddu. Kamee qaataa dadhabdee jirtaa qaataa mana ambaa jala deemta. Mee har'aan taan anarratti baafadhu anarratti hara baafadhu kasiin jedhu Rabbi si haa kennu. Aamin jedhi. Yaa Rabbi hajaa ijoollee tanaa kulli sitti himadhe. Anarratti hara baafadhu dadhabdee jirtaa ka jedhu yaa Rabbi naa kenniifi. Ani abbaa manaa keetii anarratti gammadi ka jedhu yaa Rabbi naa kenniifi. Haadha manaa akkasii yaa Rabbi naa kenniifi. Abbaa manaa akkasii yaa Rabbi naa kenniifi. Taasii achi haadha aalimaa taatu yaa Rabbi naa kenniifi. Taasii achi haadha aalimaa naa tahuu si gaafadhe haadha hafizaa naa tahuu yaa Rabbi. Waan ijoollee tanaa kulli yaa Rabbi naa dubbadhu. Rabbi Asiyaa dubbatte hoo yaa Rabbi naa dubbadhu. Rabbii kiyya hoo situ namaa tahaa yaa Rabbi naa tahiifi. Sitti barbaadaa jira yaa Rabbi naa tahiifi. Ijoollee. أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة